Gumii wal falmisiisaa ta'e kan Hiwaat irratti itti aanaa dura taa'aa ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa miseensonnii fi hoogganni paartichaa ilaalcha siyaasaa itti amananiif jecha hidhamaa hojiirraa ari'amaa fi mindaa dhorkamaa jiru jedhan. Kun immoo seeraan alaa kan jedhan obbo Amaanu'eel kunis sirnaa fi seeraan sirreeffama jedhaniiru. Aanaalee adda addaa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru namoota muuduu fi kaan immoo kaasuun seeraan ala waan ta'eef jecha manneen marii caasaalee keessa jiran seera hundee godhachuudhaan sirreessuuf akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa walga'iin akka hin gaggeeffamne dhorkuyyuu mirga diimokiraasii qabsoo fi wareegamaan mirkaneessanne waraqaa tokkoon nu harkaa hin fudhatan jechuudhaan uummanni waltajjii gaggeessuusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hagayya 14 bara 2016 bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalaaf xalayaa erganiin bulchiinsi jiran pireezidaanticha ituu hin beeksisin walga'ii akka hin gaggeessine qajeelfama kennanii turan. Dhimma kana laalchisee hoogganoota bulchiinsa yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf bilbilaanis ta'ee qaamaan argamuun yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu baatii 2 dura itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo kata'an Leetanaa Jeneraal Taaddasee Warrada saamiinsa sibiilaa fi albuudaa wal qabatee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi aangawoota mootummaa Biriteen wajjin mari'achaa jiru. Wixata kaleessaa gara Biriteenitti kan imalan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa guyyoottan 2 taasisan kanaan waa'ee dhimma kutaa Indoo Paasifiik jedhamee beekamu dabalatee waa'ee garee Yuunaayitid Isteetsi, Awustiraaliyaa, Biriteenii fi biyyoottan walakkeessa bahaa tokko keessatti hirmaatan. Akkasumas waa'ee Yuukireenii fi Raashaa irratti akka ta'e ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Biriteen Deevid Laamii daawwannaa Bilinken kana keessatti dhimma Gaazaa irrattis akka mariin taasifamu eeraniiru. Daawwannaan Bilinken kun kan taasifame mootummaan Biriteen eeyyama dhaabbilee meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti dabarsanuu erga uggurii irra kaa'ee booda. Akka mootummaan Biriteen jedhetti dhaabbileen meeshaa waraanaa gara Israa'elitti erguu fi eeyyama qaban 350 keessaa eeyyamni dhaabbilee 30 ugguramee jira. Sababni isaas meeshaaleen waraanaa kun sarbiinsa seera namoomaa raawwachuudhaaf ooluu danda'u jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Antoonii Bilinken qibxata har'aa muummicha ministeeraa Biriteen Keerii Staarmerii wajjiniin akka dubbatanis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Keerii Staarmer jimaata dhufu as Waashingtan keessatti pireezidaantii Joo Baayiden wajjiniin wal arganii mari'achuudhaaf akka karoorfames gabaasameera. Kibxata har'aa haleellaa misaayilaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen lubbuun namootaan hedduu darbee jira. Haleellaan kun kan raawwatame lixa kutaa Kahaan Yaanuusiin bakka Maawaasii jedhamuu fi lammiileen Palestaayin bakka biraarraa lola baqatanii daawoo itti qabatanii yommuu ta'u, lakkoofsa namoottan balaa kanaan du'anii irratti gabaasa adda addaatu dhiyaachaa jira. Gareewwan hojii gargaarsa hatattamaa hojjetanuu fi dhaabbanni ittisa Gaazaa yookiin Gaazaa Siviil Difeensi jedhamu haleellaa kanaan namoottan 40 du'anii 60 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii beeksisanii jiru. Gabaasa kanaan booda ibsa kan kenne ministeerri fayyaa Gaazaa immoo gama isaatiin namoottan 19 ajjeefamanii 60 madaa'uu isaaniiti kan ibse. Ministeerri fayyaa Gaazaa namoottan gamoodhaa fi cirracha keessatti awwaalamanii jiran baasuudhaa fi lakkoofsa isaanii baruun akka hin danda'amne dabalee beeksisee jira. Dubbii himaan dhaabbata ittisa Gaazaa Mohaammed Baasaal maatiiwwan daa'oo keessa qubatanii jiranu ittuu akeekkachiisiin kennamin haleellaan irratti raawwatame ajjeefamaniiru jedhaniiru. Haleellaa kanaan hooggantoota garee Hamaas hedduu ajjeesuu isaa kan ibse waraanni Israa'el gareen Hamaas bakka siviilonni jiran keessa maandheeffatee lolaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Gareen Hamaas gama isaatiin hidhattoonni isaa naannoo sana akka hin turre ibse jechaa fi gocha Israa'el
kana balaaleffatee jira. Barreessaa muummeen dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees wixata kaleessaa ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiru dhaabuudhaaf yoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu irra gahame dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana naga eegdotaa Gaazaa keessatti bobbaasuudhaaf akka fedhii qabu ibsaniiru. Yaaliin marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsi, Kaataarii fi Masiriin ji'oottanii fi taasifamaa jiru uttuu waan qabatamaa ta'e irra hin ga'in adeemaa jiraachuun isaas gabaasamee jira. Biyyoota kutaa Eeshiyaa Paasifik jedhaman keessatti daawwannaa taasisaa kan jiran hoogganaan waldaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansis biyya Tiimoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaataniiru. Poop Firaansis daawwannaa guyyoottan 12 fi erga Vaatikaanii bahanii booda biyya Indooneeziyaatii fi Paappaawaa Giinii daawwatanii biyya Tiimoor Bahaa gahuudhaan qibxata har'aa sirna kadhannaa namoottan 600 ta'an irratti hirmaatanii hoogganuu isaanii waldaan kaatolikii addunyaa Vaatikaan irraa beeksisee jira. Akka maddaawwan Vaatikaan dabalanii ibsanitti Poop Firaansis ittuu sirna kadhannaa irratti hin hirmaatiniin dura mana barumsaa kan ijoolleewwan qaamni isaanii miidhame magaalaa guddicha biyyattii Diilii keessatti argamu daawwataniiru. Poop Firaansis yommuu biyya Tiimoor Bahaa keessatti sirna kadhannaa geggeessanu hoogganaa waldaa kaatolikii addunyaa isa lammaffaadha. Poop Yohaannis lammaffaan bara 1989 yommuu biyyi Tiimoor Bahaa bittaa Indooneeziyaa jalaa walaba ba'uudhaaf yaalaa jirtu daawwannaa taasisanii akka turan Vaatikaan beeksiseera. Poop Firaansis Tiimoor Bahaa booda biyya Singaappooriin akka daawwachuudhaaf deemanu sagantaa daawwannaa isaanii ba'eerraa beekameera. gara gabaasaalee keenyattaan to'annaa ceenummoo dura ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa paartii isaaniitiin ergamanii ji'a 6 dura hoogganaa Eertiraa waliin marii geggeessuu isaanii ibsaniiru. Mariin sun geggeessamuusaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed quba qabu ka jedhan Dr. Dabratsiyoon mariiwwan itti dabalaa geggeessamuusaallee dubbataniiru. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa gabaaseeraa kuno. dura ta'an abuut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a qaammee 5 bara 2016 ibsa kennaniin paartiin isaanii holloota isaa mara waliin nagaa buusuuf murtii dabarsuudhaan mootummaa Eertiraa waliin hariiroo uumuusaa ibsaniiru. Waa'ee hariiroo kanaas gama abuutiin obbo Geetaachoo Raddaa ji'a 6 dura ዱባይtti imalanii akka mari'atan ibsaniiru. ናትና ውሳኔ ሰላም ንበር ምስኩል ኮለ ንሻዕብያ ያው መንግስት ኤርትራ ምስፋን ነው ምስኩል ጎረቤትና ነው ቀርባዝኝ ሙርቲን ኬኛ ቃማ መራ ወሊን nagaa uumnu ka jedhu shaabiyaa wajjin jechuun mootummaa Eertiraa waliin jechuudha. Faannoo waliin holloota keenya mara waliin waliigalteen Piriitooriyaa mootummaa federaalaa waliin kan irra ga'amedha. Hunda waliin nagaa barbaanna. Kun akka jiraawwachiistu adda bilisummaa uummata Tigraayitti kan murtaa'e. Akkuma kanaan pirezidaanti Geetaachoon hoogganoota Eertiraa waliin wal quunnameera. Kun kan inni beekudha. Hoogganni paartii kiyyaas kan beeku. Waan darbeef itti gaafatamuun yeroo isaa eeggatee ni dhufa. Amma garuu dhukaasan barbaannu. Filannoon keenya nagaadhaa jenneerra. Naannoo daangaa walaba taasisaa. Namoota ukkaamsittanii hin fudhatinaa. Beeladaalees hin fudhatinaa. Kanneen hiitanii jirtanis deebisaa ittiin jenneerra. Geetaachoon itti gaafatama kana fudhatee jara walii wal argeera. Kanas kabajamoo muummicha ministeeraatiif gabaaseera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hariiroon sun akka jiraatu jajjabeessuu isaanii kan ibsan Dr. Dabratsiyoon marii Dubaay boodas naannolee kabiroo an maqaa hin dhoofnetti wal arganii mari'ataniiru jedhan. Eertiraa waliin ta'uudhaan mootummaa federaalaa rukutuuf karoorsitaniittu jedhamuun kan ibsamaa jiru dhugaarraa ka fagaateedha jedhan. Nuti nagaa barbaanna jedhaniiru. Mariin sun itti fufiinsa akka qabaatu ka barbaadan ta'uu ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon hariiroon sun waan jalqabameef yaaddoon nageenyaa naannoo daangaa jiru xiqqaateera jedhan. Abta xatii zifillat ነገር ነው እዚ ናአተኻ ሰምጭዋይ ከፍቲ ግዛም ሙሳድ akka nu badhuutti kana dura kan ture namoota eeggituudhaaf beeladaalee saamuun dhaabateera. Naannoo Iroob to'atanii waan jiran adda durummaadhaan mootummaa federaalaatiin kan raawwatamu. Naannolee kabirootti yeroo gannaa uummanni gara qonnaatti akka seenu beeksisnee jirra. Kanaanis
hojii qonnaatti seeneera. Gama Eertiraatiinis akkasuma jijjiiramni mariidhaan dhufe kabiraan kana uummanni arguu jenneerra akkuma kanaan dhumaarrattu akka walirraan ittisne firummaadhaan hidhata qaba. Sadarkaa sochiin sun irra jiru beekuudhaa baadhus tasgabbaa'eera. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaaf hoogganoota bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraatiin ittaanaa dura taa'an bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayiif hoogganaan humnootii nagaa eegumsaa naannoo sanaa Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo aanaaleef godinaaleetti ka geggeessu aangootti baasuuf aangoorraa buusuu akka dhaabu gaafachuudhaan gumii wal fakkaataa ka geggeesse abuutis qooda kaabinee bulchiinsa yeroo keessaa qabu irra deebi'uudhaan sirreessuuf akka hin sossoone gaafataniiru. Wantoonni akka raawwataman barbaadaman jiru. Fakkeenyaaf bulchiinsa yeroo keessatti barcumni kaabinee 51 kan abuu ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo ammaa adda addummaan uumamee jira. Gumii geggeessee qaamni hooggana filate 51 kan ta'u qooda isaa sirreeffachuudhaaf fedhii qaba. Sochiisee eegaleera. Gama biraatiin immoo gama bulchiinsa yerootiin kan jiruu fi gumiin sun kan morme bakkawwan adda addaatti namoota aangootti baasanii aangoorraa buusuutu jira. Kanaaf deemsi kun akkasumas bulchiinsi sirreessuudhaaf sochiin taasisu yoo dhaabate kan jedhu gaaffiin keenya. Gaaffiin kun yeroo gabaabaaf ta'uusaaf muddama siyaasaa naannoo sanaa hafuura tasgabbaa'aadhaan furuuf kan karoorsame ta'uu leetinaant jeneraal Taaddasa Warrada ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis naannoo sana keessatti gareeleen abuut lamaanuu hiriiraawwan yaaddoo nageenyaa uuman geggeessuurraa akka of qusatan ittaanaa pirezidaantichi yaadachiisaniiru. Humnoonni nagaa eegumsa naannoo gareelee abuut lamaan waliin mari'achaa akka jirus ibsaniiru.